People in different community measure physical quantities such as length, time, volume, mass using traditional measuring units. Uummanni yookaan ammoo hawaasni iddoo garaagaraatti physical quantity safaruu fi maal fa'a physical quantity kan jennu warroota akka length, dheerina akkasumas ammoo time yeroo akkasumas ammoo volume jira. Volume yeroo baay'ee warroota akka gaazii fi liquid garaagaraa safaruuf kan fayyadudha. Maasii ulfaatina safaruu fi maal fayyadamu traditional measuring units fayyadamu jechuudha. Traditional measuring unit kan jennu maal fa'a mala aadaa jechuudha. Safara mala aadaa fayyadamu jechuudha. So however haa ta'u malee each unit has different values at the different time, position and conditions. So haa ta'u malee safarri nuti arganne kun yookaan ammoo bu'aan isaa maalidha? Different value dha jechuudha. Dhumarra value nuti gatiin nuti argannu garagaraa jechuudha. Fakkeenyaaf dheerina iddoo kanaa hanga iddoo kana jiru safarii utuu jettee nam tokkoon otoo ofii keetiifuu safartee bifa traditional measuring unitiin yookaan ammoo safara aadaatiin yoo safarte namni fakkeenyaaf ciqileen utuu safartaniiti namni harka yookaan ammoo ciqileen isaa gabaabaa ta'e ciqilee 3 yoo jedhe namni ammoo harki isaa dheeratu ciqilee dheeraa qabu meeqa jechuu danda'a? Ciqilee 1 jechuu danda'a yookaan ammoo ciqilee 2 jechuudha. Kamti sirriidha kan jedhu murteessuuf rakkisaadha jechuudha. So iddoo garaagaraatti jijjiiramuu danda'a. So fakkeenyaaf waggaa tokkoon booda wanta safarte tokko atoo deebitee ammas turtii waggaa tokkootiin booda safarteeti gatiin argattu garagara ta'uu danda'a jechuudha. Sababni isaa guddachuu dandeessaa, harki dheerachuu danda'a. Kanaafuu gatiin argattu garagara ta'uu danda'a jechuudha. Different timeidha jechuudha. Value'n different value at the different time kan jennu kanaaf jechuudha. Positionii garagaraatti iddoo garagaraatti safartu garagara ta'uu danda'a. Akkasumas immoo haala jijjiirama garagaraatiin gatiin argattu garagaraa jechuudha. Tokkoo miti jechuudha. Bifa mala aadaatiin safarri nuti safarru dhaabbata miti jechuudha. Kanaafuu jijjiiramaadha jechuudha waan hundaafu. So kanaafuu safara amma jijjiiramaa ta'e kana akka inni dhaabbataa ta'u taasisuu fi istaandaardiin barbaachisaadha jechuudha dhaabbataan. So fakkeenyaaf safara dheerina iddoo kanarraa kaasee hanga iddoo kanaa jiru utuu meetiraan fageenya iddoo kana gidduu jiru safaratu jedhaneeti. Meetira yoo safartan 5 meetira yoo ta'e iddoo feetes dhaqi biyya feetes dhaqi waggaa 100 boodas kootu safarii Ameerikaas dhaqi Chaayinaa keessas dhaqi safarii Itoophiyaa keessas kootu safarii jijjiiraman qabu jechuudha. Meetira 5 erga ta'e meetira 5 jechuudha. Hin jijjiiramu turtii yeroo keessa jijjiiraman fidu akkasumas ammoo iddoowwan yookaan ammoo positionii jijjiirteef jijjiirame fidu tokkollee hin jiru jechuudha. Meetira 5 erga ta'e meetira 5 jechuudha. Kanaaf barbaachisaa jechuudha istaandaardiin. So in the previous section you have learned different type of skills. Kutaa darbe keessatti waa'ee maalii baranneerra waa'ee different type of skills barattee yookaan ammoo baranneerras. Now you are going to learn about measures used in your local area and standard units of basic quantities. Akkasumas ammoo kutaa kana keessatti kanat barachuuf deemtu kanat beekuuf deemtu maalidha? Safara naannoo keetii yookaan ammoo used in your local area kan naannoo keessanitti fayyadaman akkasumas ammoo standard unity kan jennu basic quantity dhaaf kan fayyadamnu yookaan ammoo standard units of basic quantity barachuuf deemtaa jechuudha. So the law of physics are expressed in terms of a basic quantity that require a clear definition. So seera physicsii keessatti law of physicsii keessatti are expressed in terms of basic quantity kan jennu kan ammoo quantity bu'uura kan jennu maalidha? Quantity bu'uuraa kuni that require a clear definition. Maal nuuf kenna? Clear definition yookaan ammoo wanta hiika qabeessa ta'e tokko nuuf kennaa jechuudha. Seera physicsii keessatti basic quantity nuti jennu kun. In physics the 7 basic quantities physicsii keessatti physicsii yookaan ammoo physicsii keessatti basic quantity kan jennu kuni torbatu jiru jechuudha. Isaan torba eenyufaa isaan? Length dheerina akkasumas ammoo mass ulfaatinni jira, time yeroon jira, temperature jira. Temperature jechuun ho'inaa fi qorrina wanta tokko kan qoratudha. Currentiin flow of electricity dha yookaan ammoo flow of
current dha yookaan immoo flow of electric dha, yaa'a elektirikii ta'uu danda'a. Akkasumas immoo amount of substance dha jechuudha. Amount of substance hin jira. Akkasumas immoo and luminous intensity. Intensity kan jennu fakkeenyaaf amma ifa aduu innaa ilaaltan ifni aduu kan akkamiiti? Sirriitti kan ife ta'uu danda'a, dimimmisaa wayii ta'uu danda'a, dukkanaa ta'uu danda'a. So wantoota akkasii kana kan qoratudha jechuudha, luminous intensity. So 7 basic quantities warra nuti jennu isaanii jechuudha. Length, mass, time, temperature, current, amount of substance and luminous intensity warroottan jennu kun basic quantity jedhamu jechuudha fiiziksii keessatti. So 7 basic quantity kun dhaabbataadha jechuudha. Hanga sadarkaa olaanaatti isi wajjin deemaa jechuudha. So all other quantities in physics can be derived from these 7 basic or fundamental physical quantities. So warroottan yookaan ammoo quantitonni biraa kan derived ta'anii warroottan yookaan ammoo basic 7 basic quantities yookaan ammoo 7 basic quantity kanarraa derived ta'anii jechuudha. So isaarraa ba'anii warroottan quantitonni biraa isaarraa derived ta'uu isaanii ni hubannaa jechuudha. So safara aadaa yeroo laallu fakkeenyaaf handspan kan jennu quba xiqqaa kanarraa kaasee gaddoo kana kan jiru jira. Akkasumas immoo kubit kan jennu jira, ciqilee akkasumas immoo foot span jira, faana kan jennu kan ammoo miilaan kan safarru. Akkasumas immoo akkasumas eenyufaa isaanii kan biraa tiinkaap yookaan ammoo xaasaa garaagaraa, farasullaa kan jennu gara kiiloogiraama 25 akka jechuuti. Akkasumas ammoo faantii yookaan ammoo tarkaanfiin safaruu dandeenya. So kun hundi maalidha? Traditionalidha jechuudha. Mala aadaatiin safara nuti safarru jechuudha. So mala aadaatiin safara nuti safarru jechuudha. Traditional measuring units jedhamu jechuudha. Okay, table 2.1 measurement of mass at the different places. Safara ulfaatina yookaan ammoo safara maasii iddoo garaagaraatti safaramedha. So fakkeenyaaf amma kun lakkoofsa akkasumas immoo name of student maqaa barattootaa ta'a jennuti. Tokko haga 6 barattoonni jiranii locationii garaagaraatti yookaan ammoo place iddoo garaagaraatti yoo safaranii gatiin isaan argatan maalidha? Tokko miti jechuudha. Unitii garaagaraa gatii garaagaraa argatu jechuudha. Kun maal agarsiisa gabaabumatti? Wanti yookaan ammoo safarri bifa aadaatiin safaramu, garaagara ta'uusaa agarsiisaa jechuudha. Fakkeenyaaf safara isin safartanii namni biraa yoo deebisee safaru, safarri sun tokko ta'uu dhabuu danda'a jechuudha. Wal caalmaa agarsiisuu danda'a jechuudha. Garaagara ta'uu danda'a. Kana agarsiisuufidha jechuudha gabaabumatti. So if your teacher orders you to report the results of a measurement to someone who wishes to reproduce this measurement, a standard must be defined. Fakkeenyaaf barsiisaan tokko safara wanta tokko safaraati koottaatu siniin jedheeti wanta san safaruu fi dirqama maaltu barbaachisa? Istaandaardiin wanti dhaabbataa ta'e tokko wanti isin itti walii galtan tokko jiraachuu malaa jechuudha, jiraachuu qabaa jechuudha. So karaa kanaanii wantichi ammoo isin safartan sun dirqama maaliin ibsamuu qaba? Wanta istaandaardii ta'e wanta dhaabbataa ta'e tokkoon dirqama ibsamuu qabaa jechuudha. Whatever is chosen as a standard, akkasumas ammoo wanti isin akka istaandaardiitti filattan sun wanta akka dhaabbataatti filattan suni akka wanta nama hundaan yookaan ammoo nama hundaan sirrii ta'uu qabaa jechuudha. Wanta namni hundi itti walii galu ta'uu qabaa jechuudha. So wanti isin filattan kun it must be readily accessible and possesses some property that can be measured reliably. Akkasumas ammoo wanti isin safartan kun dirqama maaliin ibsamuu qaba? Wanta sirrii ta'uu qaba jechuudha. Safarri isin safartan suni wanta sirriin safarame ta'uu qaba jechuudha. Safara sirrii ta'uu qaba jechuudha. Inni lammataa ammoo measurement is taken by different people in different places must yield the same result. Akkasumas ammoo measurementiin yookaan ammoo safarri isin safartan sun namoota garaagaraatiin iddoo garaagaraatti yoo deebi'ee safarame yoo safarame gatiin namoonni safaran sun maal ta'uu qaba?
at the same result ta'uu qaba. Keessa wajjin wal fakkaachuu qaba. Yookaan ammoo namoota garaagaraatiin wanti isin safartan sun deebi'ee yoo safarame gatiin isaan dhumarra argatan maal ta'uu qaba? Tokko ta'uu qaba jechuudha. The same wal fakkaataa ta'uu qaba jechuudha gatii keessa wajjin. Yookaan ammoo iddoo garaagaraatti wanti safaramu wal fakkaataa ta'uu qaba jechuudha. Fakkeenyaaf istaandaardii jechuun akkuma isiniin jedhee fakkeenyaaf wanta iddoo kanaa hanga iddoo kanaa jiru utuu safartaniiti 10 meetiratu jettaniiti. Isinis yoo safartan 10 meetira namni biraas yoo safara 10 meetira jechuudha. Waggaa 5 boodas deebitanii yoo safartan meetira 10 jechuudha. Jijjiirama hin qabu jechuudha. Maaliif? Istaandaardii waan ta'eef bifa dhaabbataa bifa SItiin yookaan ammoo standard international standard system unity waan safartaniif jijjiirama fiduu jechuudha. Tokko jechuudha. Safarri isin safartaniif namni biraa yoo safares jijjiirama biraa hin fiduu jechuudha. Lack of standard in a measurement has many negative consequences. Akkasumas ammoo hanqini safara dhaabbataa ta'uu dhabu yookaan ammoo istaandaardii ta'uu dhabu maal qaba? Consequence yookaan ammoo sababa garaagaraa dhiibbaa negatiivii ta'e baay'ee qaba jechuudha. In Ethiopia keessatti for instance people use their palm to measure the amount of cotton and footsteps to measure lengths. Fakkeenyaaf namoonni Itoophiyaa keessatti argamanii yeroo baay'ee hamma kotanii yookaan ammoo hamma fuuttaa tokko safaruu fi maal fayyadamu? Barruu harka isaanii yookaan ammoo harka isaanii fayyadamu. Akkasumas ammoo dheerina wanta tokko gidduu jiru yookaan ammoo safaruuf maal fayyadamu? Miila isaanii fayyadamu jechuudha. Faana miila isaanii fayyadamuun safaruu jechuudha yeroo baay'ee. Kun ammoo maalidha? Dhiibbaa qaba jechuudha. Fakkeenyaaf let me show you isinitti agarsiisu tam. Fakkeenyaaf kotonii yookaan ammoo fuuttaa tokko iddoo kana gidduutti walitti qabaa. Fakkeenyaaf cuuphaan tokko walitti qabaan tokko jedhamee safarama. Akkasumas ammoo 2 3 jedha walitti qabu jechuudha. Walitti cuuphu jechuudha. Inni kun ammoo namni harka guddaa qabu amma yoo walitti cuuphe yoo walitti qabe nama harka xiqqaa qabu caalaa much more wanta guddaa walitti qabuu danda'a jechuudha. So akkasumas ammoo namni miila dheeraa qabu tokko namni faana miila guddaa qabu tokko yoo safara tokko safare nama miila xiqqaa qabu caalaa fakkeenyaaf nama miila xiqqaa qabu caalaa namni miila guddaa qabu maal gochuu danda'a? More iddoo guddaa safaruu danda'a jechuudha. Kanaafuu miila nama xiqqaatiin wanti miila nama xiqqaatiin meetira fakkeenyaaf 5 ta'e miila nama guddaatiin yookaan ammoo miila guddaadhaan meeqa ta'uu danda'a? 2 yookaan 3 ta'uu danda'a jechuudha. Kun ammoo dhaabbataa miti. Wanta hangafa isiniin jedheef kanaaf jechuudha. So wanta dhaabbataa miti jechuudha. So garaagarummaa qaba. Garaagarummaa fidaa jechuudha. So akkuma asitti isiniin jedhee so the one with a bigger palm collects much cotton. Argitanii namni harka guddaa yookaan ammoo barruu harkasaa ganaa harkasaa guddaa qabu maal gochuu danda'a? Kotonii yookaan ammoo fuuttaa guddaa qabu walitti qabachuu danda'a. Than the one with smaller palm. Nama harka xiqqaa qabu caalaa namni harka guddaa qabu wanta guddaa yookaan ammoo amount of kotonii guddaa walitti qabachuu danda'a jechuudha. This using palm or footsteps as a measuring device has no standard. Argitanii fakkeenyaaf amma harkaan safarree yookaan ammoo wanti nuti miilaan step of fuutti kennan safarra suni maalidha? Standardii miti, dhaabbataa miti jechuudha. Dhaabbataa miti. Fakkeenyaaf iddoo kana fakkeenya kana yeroo baay'ee isin fudhadheera. Iddoo kanarraa hanga iddoo kanaa wanta jiru yoo fakkeenyaaf safarree isin 5 yoo jettan namni biraa 6 jechuu danda'a. Kanaafuu dhaabbataa miti. Kamtu sirriidha? Keessan immoo kan nama kanaati. Hin beekamu. Kanaafuu wanti safarri isin safartan kuni dirqama dhaabbataa ta'uu qaba jechuudha bifa standardiitiin. Garuu kun standard no standardidha. Dhaabbataa miti jechuudha. It create inaccuracy on measured value and bias among people. Akkasumas ammoo maal uumuu danda'a? Sirrii ta'uu dhabuu uumuu danda'a jechuudha. Shakkii uumuu danda'a. Akkasumas ammoo loogii wanta ta'e tokko bias among the people uumuu danda'a jechuudha. Shakkii wanta sirrii hin taane, gatii sirrii hin taane akkasumas ammoo loogii wayii uummata keessatti sammuu namaa keessatti uumuu danda'a jechuudha. Sirrii ta'uu dhabuu danda'a jechuudha. So in 2019 an international committee revised a set of standards for lengths, mass,
time and other basic quantities. Akkasumas ammoo bara yookaan ammoo bara 2019 keessa bara 2019 keessa akka komitee yookaan ammoo walgahii idil addunyaatti warroottan akka leengiziitiif maasiitiif akkasumas ammoo taayimii fi beezik kwaantitii biraatii fi maal godhanii turanii wanta istaandaardii ta'e tokko ke'anii turanii jechuudha yookaan ammoo revise godhanii turanii jechuudha. The system established is an adaptation of the metric system and is called SI system of units. SI jechuun maal jechuudha? International standard system jechuudha. Kanaafuu international standard system kaanii jechuudha. Wanta dhaabbataa ta'e tokko kaanii jechuudha. Wanta basic quantity akka amma leengizii, maasii, taayimii fi kanneen birootiifis jechuudha. So isa kana kaanii jechuudha. Length meter is the standard or international system or SI unit for length. Akkasumas ammoo fakkeenyaaf waa'ee dheerina yeroo kaasnu meetiriin maalidha? Meetiriin SI unit yookaan ammoo standardii dhaabbata international system unit eenyuti meetiriin? Leengiziiti jechuudha. Gabaabumatti meetiriin SI unit maaliiti? Leengiziiti jechuudha. Meter is SI unit of length jennaa jechuudha. Meetiriin SI unit length jechuudha. So there are also other non-SI unit of length. Akkasumas ammoo non-SI unit jiru jechuudha. Warroottan SI hin ta'ine yookaan ammoo standardii dhaabbataa warri meetiriif hin ta'ine jiru. Warroottan akka there are centimeter fa'a, millimeter fa'a, akkasumas ammoo kilometer fa'a. Warroottan kun maalidha? Dhaabbataa miti. SI unit meetirii jooti. SI unitiin SI unit lengizitooti. SI unit lengizii kan ta'e eenyu qofa? Meetiriidha jechuudha. Warri kun non SI dha. Dhaabbataa kan ta'e lengiziif meetiriidha jechuudha. SI unitiin lengizii meetira jechuudha. So today the meter M is defined as distance traveled by light in vacuum during time of 1 over this number second. This number means 299,072,458 second. So isa kana jechuudha. So meetiriin meetirii jechuun maal jechuudha? Meetirii jechuun fakkeenyaaf tuqaawwan lama iddoo kana jira. Meetiriin kun amma meetiriin kun akkamitti hojiirra oolee? Fakkeenyaaf amma meetirii wanni jennu jira. Meetiriin fakkeenyaaf iddoo kana amma 5 meetira yoo jenne biyya feetanis dhaqaa safara 5 meetira jechuudha. Ardii feetanis deemaa safara 5 meetira jechuudha. Maaliif? Bifa SIT waan safarree fi 5 meetira jijjiirama hin fiduu jechuudha. 5 jechuudha. So fakkeenyaaf amma speed of light kan jennu jira. Speed of light kan jennu fakkeenyaaf ibsaa wayii jira jennuti. Ibsaa kana yoo ibsitan kallattuma isin ibsitan saniin yeruma isin ibsitan san yeruma san dhaqee iddoo san tuqaa jechuudha. Inni sun maal jedhama? Speed of light jedhama jechuudha. Speed of light. Speed of light jedhama jechuudha. Yeruma isin ibsitan san maal ta'a? Iddoo san dhaqee tuqaa jechuudha. So nuti amma kan barbaanne maalidha? Kan barbaanne tokko waan sekendii keessatti speed of lightiin meeqa deemaara jennee miiliyoona 299,792 akkasumas ammoo 458 deemaara jechuudha. Meetira meeqa keessatti? Sekendii meeqa keessatti? Sekendii tokko keessatti. Speed of light sekendii tokko keessatti hagas deemuu jira jechuudha. Hagas fagaatee fageenyaan akkas deemuu jira. So fakkeenyaaf amma speed of gara laayitiitti dhufin dura fakkeenyaaf amma aduun jirtaa jennuti. So aduun jira, lafti jirti jechuudha. So fakkeenyaaf amma fageenyi aduu fi lafa gidduu jiru meetira meeqa? Fageenyi aduu fi lafa gidduu jiru meetira biliyeena 100 fi biliyeena 100 fi
50 jechuudha. Biliyeena 150. Biliyeena jechuun 0.9 jechuudha. So 6 yes 9. Biliyeena 150 meetira aduun lafarraa fagaattee argamti jechuudha. So meetira agasii fagaattee argamti. Aduun ifi aduu lafarraa qabu daqiiqaa meeqa itti fudhata? Daqiiqaa 8 itti fudhata. Daqiiqaa 8 itti fudhata jechuudha. Minute 8 minute. 8 minute gara sekendiitti deebisa. 60 baay'isa. 60 yeroo baay'isnu meeqa dhufa? 480 sekendii dhufaa jechuudha. Hagas itti fudhata jechuudha. So amma nuti kan barbaanne isa tuun taane 1 secondii keessatti speed of lightiin hagas kan deemu yoo ta'e meetira agasii kan deemu yoo ta'e meetira tokko keessatti sekendii hagamii deemuu danda'a. Meetira tokko keessatti sekendii hagamii deemuu danda'a kan jedhu baay'isne kirikroos goonee baay'isnaa jechuudha. Kirikroos goonee baay'isna. So kirikroos goonee yeroo baay'isnu maal goona? So 1 meetira jennuuti is equals to and then 299792458 x. So kana wajjin baay'isaarra waan ta'eef. So amma isa kana argachuuf maal goona? Deebisne x qofa kophaatti hambiruu fi isa kana lamaaniif hirraa jechuudha. So isa kanas deebisne 299792458. So ammas isuma kana iddoo kanaanii deebisnee barreessinaa jechuudha. 299792458. So inni kun kanaan bade xin kophaatti nu hafe and then 1 meter jira over 299792458. Maal kun 1 meter ishin kanaan bade x 1 over 299.7. So secondii hagasiiti jechuudha. So hagana ta'a jechuudha. Okay. Time it is defined as the interval between two events. Yeroo yookaan ammoo sa'aatii kan jennu maalidha? Taateewwan lama gidduu gaappii jiru jechuudha. Taateewwan lama gidduu gaappii jiru jechuudha. Fakkeenyaaf 3-4 gidduu gaappiin jiru, gaappii wayii jira miti. Gaappiin kun maal jedhama? Intervaliin kuni time yookaan ammoo yeroo jedhama jechuudha. It is fundamental quantity. Fundamental yookaan ammoo basic quantity dha. The unit of time in SI system is second. So gabaabumatti unitiin SI'n sa'aatii yookaan ammoo yeroo maalidha? Sekendiidha jechuudha. Sekendiidha. So unitiin SI unit of time is second jennaa jechuudha. The non SI yookaan ammoo fakkeenyaaf warroottan SI hin ta'in, fakkeenyaaf amma kan yeroo maalidha jennee sekendiidha jennee, warroottan ammoo yeroodhaaf SI hin ta'in yookaan ammoo standardii hin ta'in dhaabbataa warri hin ta'in eenyu fa'a? Minute daqiiqaan jira, akkasumas ammoo hour sa'aatiin jira, day guyyaan jira, month jiini jira, year waggootaan maalidha kuni? Non SI unit of time dha jechuudha. Okay, the second S is defined as this number yookaan ammoo 9,192,631,717. So 717 and 717 times the period of vibration of radiation from the cesium, and so cesium 133 atom. So kanaafuu amma gabaabumatti cesium elementii nuti jennu cesium elementiidha. So cesium kun amma maalidha? Cesium kuni the cesium vibration kan godhu cycle yookaan ammoo per secondii tokko keessatti for example secondii tokko keessatti cycle kan jennu gabaabumatti maalidha? Jalqaba cycle kan jennu cycle jechuu fi fakkeenyaaf cycle wanti nuti jennu tokko fakkeenyaaf akkas yoo jiraate cycle jechuu fi
akkas deebi'ee yeroo iddoo kana dhufu saayikilii tokko jedhama. Akkasumas yeroo ifuma deebisee dhufu maal jedhama? Saayikilii lama, saayikilii sadi jechaa deemaa jechuudha. So akka kanaan saayikilii jenna. Fakkeenyaaf ammoo yeroo sa'aatii fudhattan sa'aatiin keessanii sa'aatii keessan kan sekendii qoxxartu jirti miti? Dab 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 kan dhooftu sun jirti jechuudha. Fakkeenyaaf amma sun sekendii tokkotti yeroo meeqa dhootti? Tokko dhootti jechuudha. Sekendii tokko keessatti yeroo tokko dhootti jechuudha. Sun amala yeroo qas laananne yoo dab 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 yoo jennu jechuudha. Yeroo ammoo ariitii namatu jenne ila dab 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 argitanii yeroo tokko sekendii tokko keessatti yeroo 4 yookaan 5 dab 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 argitanii sekendii tokko keessatti yeroo 4 yookaan 5 jedhaarraa jechuudha. Kun ammoo maalidha? Maal agarsiisa? Frequency yookaan ammoo saayikilii sana kan agarsiisu jechuudha. So isa agarsiisuufidha jechuudha. Gabaabumatti kun ammoo sekendii tokko keessatti hagamdha? Hagasdha jechuudha. Lakkoofsa amma isiniin jedhe kana hagas dhahuu danda'a jechuudha. So vibrate godha jechuudha. Yookaan ammoo vibrate jechuun maal? Girrisuu yookaan ammoo ni socho'a yookaan ammoo ni girrisaa jechuudha. Maal ta'a? Vibrate godha jechuudha. Vibrationii yeroo sekendii tokko keessatti hagas hanga biliyeena 9 miliyoona 192,631,770 dha jechuudha. Sekendii tokko keessatti hagana vibrate godha jechuudha. Mass, the kilogram is standard or international system unit of mass. Kanaafu waa'ee maasii yookaan ammoo maasiini SI unit of maasii maalidha? Unitiin SI yookaan ammoo SI unitiin maasii maalidha? Kiloogiraama jechuudha. So SI unitiin yookaan ammoo standard yookaan ammoo international systemiin yookaan ammoo SI unitiin ulfaatinaa yookaan ammoo maasii maalidha? Kiloogiraama jechuudha. The non-SI unit of mass are gram. Warroottan ammoo non-SI ta'an warroottan fakkeenyaaf akka kiloogiraamaa kana istaandaardiin ta'e dhaabbataa ulfaatinaaf warroottan hin ta'ine eenyu fa'a? Kan akka giraamaa, miligiraamaa akkasumas ammoo toonii warroottan kun maalidha? Non-SI dha jechuudha. So the kilogram is defined by taking the fixed numerical values of the Planck's constant. Waa'ee Planck's constant maybe chemistry kutaa 11 keessa baratu chapter 1 Planck's constant kan jennu lakkoofsa Planck's constant jira 3 times 10 power of negative 34 joule second dha. So lakkoofsa kana jechuudha. So Planck's constant kuno injira inni iddoo kan h in bakka represent ta'a, h in bakka bu'a. So kuno lakkoofsa kana ani walitti tuqee jaatu qasa deedee. So when expressed in the units of joule second dha akkuma isiniin jedhee. So inni kun maal wajjin wal qixa? Kilogram meter per second meter square per second wajjin wal qixa jechuudha. Where the meter and the second are defined in terms of the speed of light in vacuum. C speed of light in C bakka bu'aa akkasumas ammoo frequency in cesium frequency dha. So gabaabumatti lakkoofsa kana kenneera. Iddoo kana ammoo maal kana jechuun h kun Planck's constant dha, kun frequency dha, kun speed of light dha jechuudha. So maybe wanta kana sirriitti kutaa 11 irra kan baratan ta'a jechuudha. Speed of light, wavelengths, frequency kan jedhu sirriitti achi keessa ilaaltanii jechuudha.